Ministeerri dhimma alaa dhimmoota ijoo dippiloomaasii, diinagdee, siyaasaa fi lammiilee irratti miidiyaaf ibsa kenne. Ibsa kana kan kennan dubbii himaa ministeera dhimma alaa Ambaasadar Mallas Alam mootummaan dippiloomaasii diinagdee irratti xiyyeeffannaa addaan hojjechaa jiraachuu himan. ያለፉትን 2 ዓመታት ሀገራችን የነበረችበት boqonnaan nageenyaa eegalamuunsaa hojiin dippiloomaasii diinagdee haalaan biyyattii keessatti eegaleera. Kun ammoo hojii deebisanii dhaabuu hojjetamaa jiru jabeessuu fi imala badhaadhinaa biyyattiin eegalte milkeessuu keessatti shoora olaanaa qaba. Abbootiin qabeenyaa Paakistaan, Chaayinaa, Kwaatar, Ingilaand fi Ameerikaan carraa investimentii Itoophiyaatti fayyadamuuf fedhii agarsiisaa jiru. Waliigaltee nageenyaa booda hojii hojjetameen abbootiin qabeenyaa biyyoota garaagaraa Itoophiyaa dhufuun carraa jirutti fayyadamuuf fedhii agarsiisaa jiru kan jedhan Ambaasadar Mallas daawwannaan abbootii qabeenyaa Paakistaan agarsiiftuudha jedhan. Torbee kana gamaa dippiloomaasii diinagdeen milkaa'inni gaariin argamuu eeruun yaa'ii biyyoota guddachaa jiran irratti kan hirmaatan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mariin aangawoota biyyootaa waliin taasisan milkaa'aa ta'uu fi gamaa dippiloomaasii diinagdeen bu'aa gaariin argamuu himan. ክቡር የፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ በኳታር በነበራቸው ቆይታ Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed turtii Kwaataaritti taasisaniin marii aangawoota biyyattii waliin godhaniin cinatti walitti dhufeenya diinagdee biyyoota lamaanii cimsuuf hojii milkaa'aa hojjetanii jiru. Abbootii qabeenyaa gurguddoo Kwaataar 20 waliin mari'atanii jiru. Abbootiin qabeenyaa kunneenis gama maanufaaktcharingii fi ijaarsaan hirmaachuuf fedhii qabaachuu ibsanii jiru. Dippiloomaasii siyaasaa irratti ibsa kennaniin ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan yeroo dhiyootti Itoophiyaa ni daawwatu jedhamee akka eegamu himuun walitti dhufeenya biyyoota lamaanii gama hundaan akka cimsu ibsan. አንቶኒ ብሊንከን በቅርቡ በኢትዮጵያ ጉብኝት ያደርጋሉ ተብሎ Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan yeroo dhiyootti Itoophiyaa ni daawwatu jedhamee ni eegama. Daawwannaa kanaanis aangawoota biyyattii waliin ni mari'atu. Walitti dhufeenya biyyoota lamaanii gama nageenyaa, diinagdee fi dippiloomaasiin ni cimsa jedhameetu eegama. Dhimma hidha haaromsaan wal qabatee ibsi ministeerri dhimma alaa Ijipt Saamii Shukurii yaa'ii ministeerota dhimma alaa Liiga Arabaa irratti kennan fudhatama kan hin qabnee fi dhugaarraa kan fagaate jedhan. የህዳሴ ግድብ በተመለከተ dhimma hidha haaromsaa ilaalchisee haasaan ministeera dhimma alaa Ijipt dogoggoraa fi dhugaarraa kan fagaate. Walumaa galatti dhimmi laga Abbayyaa wal qabatee yaadni Ijipt duubattafaa fi kan carraa 21ffaa madaalleedha. Dhimmi hidha haaromsaa dhimma biyyoota yaa laga Abbayyaa fi furmaata Afrikaanotaa akka barbaadu eeruun Itoophiyaan rakkoo gama kanaan jiru yoomuu mariin hiikuuf qophii ta'uu beeksisan.